Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalaa bakka jirtanitti isin qabu fulbana 5/22 sagantaa teenya eegallee jirra. Miseensi YouTube chaanalii keenya hin taane subscribe gochuun nutti makamaa isin jecha like fi share gochuun amma turtiin keessan nu faana haa ta'u gama gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa teenya. Dulli qindaa'aan shorkisoota faannoo fi finxaalayyaa maalaatiin uummata Oromoo irratti baname hammaachuun sanbata kaleessaa aanaa Horroo Bulluqitti yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 12 humnoota kanneeniin darbuun himame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq gandoota Bonee Abunaa fi Guddina Abunaatti haleellaa finxaalayyiin Amaaraa raawwataniin namni 12 ajjeefamuu fi namoonni muraasni madaa'uu akkasumas loon dhibbootaan lakkaa'aman saamamuun jiraattonni himan. Namoonni haleellaa finxaalayyii kanaan ajjeefaman dhiirotaa fi daa'imman ta'uu kan ibsan maddeen odeeffannoo keenyaa hanga ammaatti jiraattonni ganda Bonee Abunaa fi Guddina Abunaa irraa caalmaan qe'ee fi qabeenya ofirraa buqqaafamuun gara Saqalaatti baqachuu himan. Aanaalee godinichaa hedduun haleellaa finxaalayyii jalatti erga kufanii waggaa tokko ol ta'eera. Ganda Bonee Abunaatti poolisiin humna addaa Oromiyaa gandicha keessaa akkuma baheen daangaa aanaa Jaardaagaa Jaartee fi Horroo Bulluq kan taate ganda Dalgee Kotichaa jedhamurraan akka itti seenan himu jiraattonni. Kaleessa gara ganamaa akkuma gandoota eeraman kanneen keessa seenaniin tikseewwan loonii 2 ajjeesuun loon uffachuu qe'ee keessaa deemanii manneen jiraattotaa gubuu fi namoota argatan immoo ajjeesuu eegalan jedha jiraataan bilbilaan dubbifne. Gandoota baadiyyaa aanaa Horroo Bulluq Boobee Abunaa fi Guddina Abunaa fi Haroo Aagaatti hanga ammaatti namni ajjeefamuun isaa mirkanaa'ee nama 12 ta'uu himuun kanneen ajjeefamanii reeffi isaanii hin argamin jiranillee akka jiran ibsan. Namootni haleellaa finxaalayyii Amaaraa fi shorkistoota faannoo Amaaraatiin ajjeefaman daa'imman xixiqqoo hamaa fi gaarii adda baasanii hin beeknee fi manguddoota akkasumas paasterii mana amantaa ta'uu himu. Qaamoleen mootummaa hawaasa haleellaa finxaalayyii Amaaraatiin buqqa'an beekamtii dhoowwachuun rakkoo keessatti ittisuu fi sagalee uummataa ukkaamsuu irratti hojjechuu malee furmaata waaraa argamsiisuu irratti hojjechaa akka hin jirre himuun komatu jiraattonni. Jiraattota ganda Bonee Abunaa, Guddina Abunaa fi Haroo Aagaarraa buqqaafamanii gara magaalaa Saqalaatti baqatan poolisiin humna addaa Oromiyaa karaa itti cufuun dirqamaan gara ganda finxaalayyiin qabametti akka deebi'an taasifamaa jira jedhu. Namoota ofirra deebi'uu didan irratti dhukaasa qaamoleen mootummaa magaalaa Saqalaa irratti bananiin lubbuun namaa darbus maddeen odeeffannoo keenyaa himaniiru. Qaamoleen mootummaa rakkinicha furuuf xiyyeeffannaa kennuu caalaa rakkoo uummataa kana dhoksuu fi ukkaamsuu irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Komii dhiyaatu kana irratti gama qaama mootummaatiin deebiin kenname hin jiru. Ajjechaan suukanneessaan magaalaa Gamsaatti garee shororkeessaa faannoo fi finxaalayyii Amaaraan raawwatame shira siyaasaa qindaawaa kan deeggarame jedhe KFO'n. KFO'n ibsa kaleessa baaseen gaaga'amni akkanaa irra deebiin akka uummata hin mudanneef tarkaanfiilee sirreeffamaa fudhatamuu qabanis eeree jira. Ajjechaan suukanneessaan godina Horroo Guduruu Wallagga magaalaa Gamsaatti garee shororkeessaa faannoo fi finxaalayyii Amaaraatiin raawwatame shira siyaasaa qindaawaa fi wal hubataa ta'een kan raawwatame jedha ibsi KFO. Sababni kana jennuufis dura humnoonni nageenyaa mootummaa magaalattii gadi lakkisanii bahan kan jedhe KFO'n itti aansuun humni hidhata Oromoo of fakkeessuun naannawa san socho'uu magaalattii seenee jiraattota irraa meeshaa waraanaa guuruu addeesse. Ergasii humnoonni faannoo ofiin jedhan uummata weeraruun ajjechaa suukanneessaa raawwatanii qabeenya saamuun uummata qeerraa buqqaasan jedha KFO'n ibsa guyyaa kaleessaa ajjechaa suukanneessaa Gamsatti raawwatame hordofuun baaseen. Shirri Oromoo hidhannoo irraa hiikuun balaaf saaxiluu kun kan jalqabaati miti kan jedhe ibsichi amma duras yeroo adda addaatti Shawaa Ba'aa Aanaa Boosat, Shawaa Lixaa Aanaa Daannoo fi Wallagga Ba'aa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti qonnaan bulaa irraa meeshaan erga guurame booda gareen shororkeessaa faannoo fi finxaalayyiin Amaaraa daangaa ce'uun uummata ittisa homaa hin qabne fixuu yaadachiiseera. Shira bifa kanaan hojjetamu kamiyyuu KFO'n jabeessee kan balaaleffatu ta'uus ibseera. KFO'n ajjechaa suukanneessaa raawwatameef gadda itti dhaga'ame ibsachaa maatii fi firoottan humnoota kanaan tibbana magaalaa Gamsaatti dhumaniif obsaa fi jajjabina hawwina jechuun aadaa fi hooda Oromoo gadda jajjabeessuuf qabu ibsateera. KFO'n ibsa baase kanaan gaaga'amni akkanaa irra deebiin akka uummata hin qunnamne tarkaanfiilee sirreeffamaa fudhatamuu qabanis eeree jira. Ajjechaawwan kana keessatti mootummaan dirqama isaa ijoo kan ta'e nagaa uummataa eegsisuu kan hin baatin ta'uu bira dabree humnoota nagaa iddoo san turan kaasuun uummaticha balaa kanaaf saaxilee jira jedhe.
Uummanni keenya daangaa jiru yeroo adda addaatti weeraramaa turuunii fi yeroo kamittuu gaagamaaf saaxilamaa ta'uun isaa osoo beekamu humna nageenyaa kaasuuf qaamni murteessee qoratamee tarkaanfiin sirreeffamaa irratti fudhatamuu qaba jedhe KFO'n. Qaama mootummaas ta'ee humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an gocha qonnaan bulaa irraa meeshaa waraanaa hiikuun balaaf saaxiluu irraa akka of qusatanis gaafateera. Hidhattoonni maqaa faannoon socho'an daangaa dabruun uummata nageenyaa fixuun kun hammaataa dhufaa jira kan jedhe KFO'n balaa gareen kun fidu hambisuuf tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamuu akka qabu akeekeera. Buqqaatonni eegumsa gahaa akka argatan deeggarsi namoomaa hatattamaan akka godhamuu fi qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif sochiin hatattamaan akka eegalamu KFO'n gaafateera. Xumura irratti doorsisa abbaan taayitaa sabquunnamtii Itoophiyaa miidiyaaleen yakka jechaa jumlaa kana akka hin gabaasneef ugguruuf yaale KFO'n ifatti balaaleffateera.